Normaalii harki keenya yoo sirriitti ilaalle akka kanaadhaan sarara sadii qaba. Sarara sadan keessaa warra keessaa lamaan waliin tuqani. So harki keenya irra keessa barruu irratti ni mul'atu jechuudha. Irra keessaan kan wal qaxxaamuran sarara lama jira jechuudha. Takka takka immoo darbee namoota muraasa biratti akka kana argitu. Akka suura lammaffaa kana sarara guddaa tokkotu irra keessa darba. Mee harki namaa sarara tokko qofa yoo qabaate maal nutti agarsiisa kan jedhu ilaalla. Akkas jalqabaa sana sararri lama yoo jiraate normaaliidha. Inni sarara tokko qabuun kun immoo namoota hedduu irratti mul'atu. Mee kana maaltu fida? Maal agarsiisa kan jedhu waliin haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan inni Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoolleef Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabskiraayib gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Sararri harka namaa normaalii harka keenyarra sararri jirtu sun yeroo daa'ima gadameessa keessa jiru naannoo 7-12 uumama. Harki namaa uumamee booda sararri kun uumama jechuudha. Yeroo gadameessa keessa naannoo 7-12. Namoonni hedduun harka isaaniirraa sarara sadii qabu. Kan irra keessaa immoo sarara lamadha. Sararri lamaan suni waliin tuqani kan irra keessa jiran. Haa ta'u malee darbee akkuma suura kanarratti argaa jirtan kana sarara dheeraa tokko qofa irra keessa kan darbu yeroo itti jiru jira. Sarara lama ta'a jechuudha waliigalatti harka isaaniirra. Inni amma asirratti argitan kun sarara tokko qofatu irra keessa qaxxaamura. Kunis duraan siimiyaan kirees jedhamuun beekama. Haa ta'u malee siimiyaan jechuun qamalee jechuudha waan ta'eef ilaalcha gaarii hin taane waan uumuuf maqaan kun hafaa jirama. Siimiyaan kirees kan jedhamu kun. Just transverse palmar kirees jedhama. Sarara tokko irra keessa qaxxaamuru jedhama. Normaalii garuu kan ta'uu qabu yookaan kan namoota hedduurraa eegamu sararri irra keessa jiru lama jira. Tokko immoo gajjalaadhaan dhaqee kan tuqu jira. Warra keessa lamaa walitti tuqani. Mee harka keessan ilaalaa. Namoota 30-50 ta'an keessaa nam tokko harka isaa yoo ilaaltanii harki isaa akka suurarra jiru kana sarara tokko qofatu irra keessa jira. Namoota 50 keessaa namni tokko harki isaa akkasidha jechuudha. Akkasumas dubartoota irra caalaa dhiirota biratti hedduminaan mul'ata. Akkasumas harka lamaan caalaa harka tokko qofa irratti mul'ata. Harki tokko irra keessan sarara lama qaba. Harki tokko immoo akka kanaan gam tokkoon sarara tokko qabaachuu danda'a. Yeroo hedduu wanti kun kan rakkoo hin qabnedha. Haa ta'u malee namoonni kana qaban hangi ta'an garuu rakkoo uumamaa kan qabanidha. Yeroo hedduu rakkoo qabaachuu dhiisu malee keessumaa harka gamaa gamanaarra sarara tokko jira taanaan tariitii namni sun uumamaan rakkoo uumamaa qaba ta'uu danda'a jechuudha. Isaan keessaa yookaan rakkoo uumamaa kana fidan keessaa kan jalqaba kan baay'inaan beekamu daawun sindiroomii. Daa'imman dhibee kana qaban keessaa parsentaan 45 harki isaanii sarara tokko qofa qaba. Daa'imman dhibee daawun sindiroomii qaban keessaa parsentaan 45 almost daa'ima lama keessa tokko jechuun harki isaanii lamaansaa irra keessan sarara tokko qofa qaba. Dhalli namaa kiroomosoomii qeenxeen 46 qaba. Kanneen daawun sindiroomii jedhaman immoo sababa kiroomosoomii 21 irratti osoo lama qabaachuu malanii sadii qabaniif waliigalaan kiroomosoomii qeenxee 47 qabu jechuudha. So kiroomosoomii tokko dabalata yookaan tirfii 21 irratti waan qabaniif kiroomosoomii 47 qabu warri daawun sindiroomii jedhaman kun. Daa'imman dhibee kana qaban harki isaanii irra keessan sarara tokko qofa qabaachuun dabalata. Dandeettiin sammuu isaanii yeroo hedduu boodatti hafuudha. Guddinni qaamaa fi afaanii kanneen kanirra xiqqoo boodatti hafu. Fuulli isaanii diriiraadha. Funyaan isaanii diriiraadha. Yeroo hedduu kan arraba gad baasanidha. Akkasumas immoo dhibee onnee akkasumas dhibee marmaaniif kan kana fakkaatan fa'aa ni godhatu. Keessumaa garuu jabinni qaama isaanii guddinni isaanii xiqqoo boodatti hafa. Keessumaa dandeettiin sammuu isaaniis boodatti hafaadha. Sana qofallee osoo hin ta'in egaa akkuma suuratti argitan kana qubni isaanii kan miila guddaa fi kan itti aanu gidduu gaaffii guddaa jira. Quba miilaa kan jedhu guddaa fi kan itti aanu gidduu gaaffii guddaa jira. Akkasumas akkuma argitan kana ijoolleen daa'imman daawun sindiroomii qabanii harki isaanii irra keessan sarara tokko qofa qaba. Dabalataan gurri isaanii illee yeroo hedduu abnormaaliidha. Funyaan isaanii diriiraa yookaan filaattiidha. Waan akkasii jiru jechuudha. Daawun sindiroomii malees akka harki keenya yookaan harki nama tokko sarara tokko qofa irra keessaan qabaatu kanneen taasisan kan biroo feetaal alkool sindiroom kan jedhamudha.
Fetal alcohol syndrome jechuun haati yeroo ulfaa kan dhugaatii alkoolii dhugaa turte yoo ta'e wanti kun harka isaanii irratti mul'achuu danda'a. Akkasumas ijoolleen fetal alcohol syndrome qabanii guddinni fi ulfaatinni mucaa yeroo dhalatu xiqqaadha. Akkasumas immoo booda rakkoo amalaa dhibee onneef kan biroos godhachuu malu. Akkuma argitan kana hidhiin isaanii illee haphiidha. Ijoolleen fetal alcohol syndrome qabanii hidhiin isaanii haphiidha. Arrabni isaanii immoo xinnoodha. Xiqqoo gurri isaanii illee abnormaalitii adda addaa qabaachuu danda'a. Mataan isaanii illee saayiziin isaa guddinni isaa xiqqaachuu danda'a. Egaa wanti kun fetal alcohol syndrome jedhama. Dabalataanis egaa harki isaanii sarara tokko qofa godhachuu danda'a jechuudha irra keessaa. Garbiroon kan Aaruskooks-Kooch syndrome jedhamu. Aaruskooks-Kooch syndrome dhibee jedhama. Kun ammoo rakkoo kiroomosoomii X waan ta'eef ijoollee dhiiraa qofa irratti mul'ata. Dhiironni kiroomosoomii X tokko qofa waan qabaniif isaan qofa irratti mul'ata jechuudha. X-linked chromosomal recessive disorder jechuudha. Ijoolleen dubaraa X lama waan qabaniif kiroomosoomii isaanii irra osoo qabaatan illee badaan mul'atu isaan irratti. Dhiira irratti garuu X tokkitti waan jirtu irratti mul'atti. Namoonni akkasii akkuma nama jedhee harki isaanii irra keessaan transverse paramal crazy qabaachuu danda'u yookaan sarara tokko qofa baachuu danda'u. Dabalataanis hojjaan isaanii gabaaboodha. Akkasumas fuulaa fi qaama isaanii biroo irras akka rakkoon adda addaa jiran ni agarsiisa. Akkuma suuratti argaa jirtan kana jechuudha. Inni garbiroon tiraayisomii 13 yookaan tiraayisomii 13. Warri kunis egaa akkuma daawun sindiroomii kiroomosoomii qeenxee 47 qabu. Daawun sindiroomii kiroomosoomii tirfii 21 irraa qabu. Warri tiraayisomii 13 jedhaman kun immoo kiroomosoomii 13 irraa dabalataan tokko qabu. Kan lama ta'uu ture 3 jechuudha. Kanaaf kiroomosoomii qeenxee 47 qabu. Isaan kunis akkuma suuratti argitan kana mallattoo adda addaa kanneen akka laagaan isaanii fa'aa, hidhiin isaanii uumamaan osoo hin cufatiin dhalachuu, nyaara fa'aa osoo hin qabaatiin, akkasumas mataan isaanii xiqqaachuu, gurri isaanii illee sirriitti uumamuu dhabuu, akkasumas quba tirfii, quba jaafaa qabaachuu, micireen qaama saalaa isaanii osoo gadi hin bu'in hafuu waan akkas akkasii ni jira. Dabalataanis harki isaanii irra keessan sarara tokko qofa qabaachuu danda'a jechuudha. Shanaffaan akka harki namaa irra keessan sarara tokko qofa qabaatu kan taasisu Klinefelter syndrome kan jedhamudha. Inni kun 47XXY jedhama. Kun egaa ijoollee dhiiraadha kan inni uumu dubartoota miti. Ijoollee dhiiraa ta'anii normaalii dhiirri XY'dha. Kiroomosoomii X tokkoof Y tokko qaba. Asirratti immoo Klinefelter syndrome kan jedhamu kanarratti immoo X'n lama yoo ta'u, waan extra X kiroomosoom dabalataan qabu jechuudha. Inni kun yeroo hedduu dhiirota 1000 keessaa nama tokkodha kan inni affect godhu. Dabalataanis hangi testosteroonii qaama isaanii keessaa xiqqaadha. Dhala godhachuu hin danda'anii. Dabalataanis harmi isaanii fa'aa gurguddaa ta'uu danda'a. Hojjaan isaanii baay'ee dhedheeroodha. Harki isaaniis egaa sarara tokko qofa qabaachuu danda'a jechuudha. Inni garbiroon kana fidu kan Turner syndrome jedhamudha. Turner syndrome jechuun dhibee dubartoota affect godhudha. Dubartoota qofa irrattidha. Sababni isaas X kiroomosomiin tokko yoo afudha. Missing X kiroomosom. Kanaaf 46XX ta'uu kan qabu 45X qofa ta'a jechuudha. Tokkotti hin jiru jechuudha. Yeroo akkasii harki isaanii darbee irra keessan sarara tokko qabaachuu danda'a. Dabalataanis hojjaan isaanii gaggabaaboodha. Dhala godhachuu irratti rakkoon jiraachuu danda'a. Mormi isaanii illee gabaabaadha. Lapheen isaanii kun xinnoo biroodiidha, bal'aadha. Akkasumas marsaan laguu dafee dhufuu yookaan gurumsinnaan dafee gahuu dhiisuu danda'a. Rakkoo hormoonii fa'aa ni qabaatu. Kan egaa dabalataan harki isaanii akka sarara tokko qofa qabaachuu ta'uu kan taasisudha jechuudha. Kanaaf egaa wantoonni gurguddoon akka suura kanarratti argitan harki isaanii irra keessan sarara tokko qofa qabaatu taasisan kanneen armaan olidha. Haa ta'u malee immoo yeroo hedduu waa tokkoyyuu rakkoon jiraachuu dhiisuu danda'a. Gabaabsinee akkasittidha kan beekuu qabnu. Galatoomaa turtii gaarii.